Obboleettii kiyyaaf immoo obboleessadha. Obboloota kiyya quxisuudhaaf immoo hangafa yoo balleessan nan adaba. Seeratu jira. Gammii fi reetti itti dhiyeenyaan jirta gati ta'ee fi waa'ee isaanii ati nu caalaa beektaa dhumni isaanii maal ta'an nutti himi. Ishqibillee naan jedhanii maqaa. Ani jaalallee hin qabu. Shamarreen ana wajjin bultii ijaarrachuu qabdi jedhee yaadu suni maal gochuu qabdi beektu? Gareen hirii jaalala waan nan goone maal qabu? Isaa waliin. Tole, hunda dura maatiin Boorsan Fiilmis jaalattoonni diraamaa hiree jaalalaa akkam jirtu. Ani maqaan koo Shaazuraan jedhama. Akkuma kana dura isinitti hime godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkiittidha kanan guddadhe. Barumsa koos kutaa tokko hanga kutaa 12 achumatti xumuree isa booda amma immoo as magaalaa Finfinnee kolleejjii Indiraas Fiilmi kolleejjii jedhamutti fiilmii meekingiin qo'achaa jira. Kana fakkaata. Miirri kun miira addaati. Dhugaa dubbachuudhaaf miirri guyyaa sanaan natti dhaga'ame bara baraan guyyaa guyyaan ji'a ji'aan osoo natti dhaga'ame natti tola. Kana jechuun na yaadadha miira addaa ture. Sababni isaa yeroo sanatti anis miirri irra ture. Hojii hojjechuudhaaf kaka'umsi koo baay'ee adda ture. Yeroo miira akkasirra jirtutti bilbilli sii bilbilame diraamaa kanatiif kaasti taatee sagalee jedhu dhaga'uun waan addaati. Tilmaamuun isinitti hin ulfaatu. Tasumaan diraamaan hiree jaalalaa sadarkaa kanarra gahaa jedhe yaadeen beeku. Jechuun haalli hojii isaa diraamichi haalli amma inni irra ga'e kun isaaf hin malu jechaan jira osoo hin taane yeroo sanatti odeensiin fiilmii afaan Oromoo, odeensiin aartii Oromoo xiqqoo gadaanaa gatii turee fi nutis anis akka yaada turetti hagana sadarkaa kanaan ni gahaa jedhe yaadeen ture. Garuu akkuma isinitti hime yeroo sanatti hojii kanaaf miirri ammarra jiru yookiin immoo ilaalcha ammarra jiru kun hin maluuf jedhamee osoo hin taane odeensi yeroo sana jiruuf gadaana waan tureefidha. Taatuun diraamaa hiree jaalalaa waan ajaa'ibaati. Yaada adda ta'e hin qabu akkuma isin argaa jirtanidha. Dabalatammoo inuma carraa kanaan ani barreessitoota diraamaa hiree jaalalaatii fi dinqisiifannaaf kabaja adda ta'e hin qaba. Sababni isaa barreessitoonni diraamaa kana haalli isaaniitti pilootii kana kireetii godhan pilootiin achirra jiru akka inni tuuristi ta'u na ajaa'iba. Kanaaf waan addaati waan adda ta'e hin qabu. Waa'ee koo ana caalaa osoo hiriyoonni koo dubbatanii natti tola. Sababni isaa ani of tuulurra of jajuu caalaa namoonni ana wajjin jiran ani nama akkamii kan ta'e namoonni beekan osoo ragaa ba'an wayyuu ana akkas natti fakkaata. Kanarraa kanaaf kaaraakterii jirra sirriidha nama akkasiidha. Waa'ee koo maani ibsuu caalaa hiriyoonni koo yoo ibsan irra gaarii ta'a jedheen yaada. Tole, jirraa waliin ana wanti wal fakkeessu sadarkuma namaatti ana qofa osoo hin taane namni baay'een hiriyoota isaaniitii fi waanuma godhamuu qabudha kan jirraan godhu hiriyaa isaatiif. Anis immoo akka yaadutti naman jaaladhuuf yookaan hiriyoota koo fi waanuma gaarii naawwaaf kanarraa kanaaf jirraarraa wanti gargar na baasu tamboo araada tamboo hin qabu. Yeroo tokko immoo jirraa waanuma arbeessu natti fakkaata jechuun wantoota dhiisuu qaba. Wantoota tokko immoo gochuu qaba. Garuu jirraan sana daangaa darbeetu hiriyaadhaaf aarsaa kaffaluu hin qabne daangaa darbee kaffala. Ani waan akkasii hin qabu. Ta'uu qaba ta'e nan godha. Wanta san gochuu hin qabu yoo ta'e immoo nan dhiisa. Kanarraa kanaaf wanta adda ta'e hin jiru. Kanaadha wanti jirraa waliin wal fakkeessu wanti immoo gargar na baasu. Na yaadadha. Jireenya keessattis waan nama mudatudha. Taateen akkasii siinii nama isinitti himu kuni siinii firiinii jirraadhaan dhugaa keessiif hin baasaa. Rakkoon qabu gammii fuulduratti dhugaa jiru siif hin hima. Ani sababa dhiphachuu kiyyaatiin sammuun kiyya na ceephaa jira jettee
Jirraan immoo gammee fi obboleessa hiree beekaa qabatee deeme. Iddoo isheen teessee buna dhugaa jirtu kaaffeetti qabatee deeme. Achi firiin jirraadhaan dudduubatti akkas jette suni gammee fi beekaa duratti maal jette gaafa ishiin jettuun nan rifadhe. Miira jirraan keessa ture sana siinii sana hin dagadhu jechuun na hubatti jedhee mayyaadha. Yaada kana jalqaba hunda duraa waan na jaalattaniif dhugaa. Ani immoo kabaja adda ta'een isiniif qaba. Anis baay'een isin jaaladha naa jiraadha. Dhugaadha. Waa'ee tamboo fi jimaay miira akkamitti natti dhaga'ama beektu. Yeroo baay'ee daandiirratti yeroo namoota argu jirraa si jaalanna maal jedhan gaafa isaan natti himanii kallattumaan jaalala isaanirra darbee maaltu natti dhaga'ama beektu. Gochaa jirraan godhu sanas ni jaalatu yoo ta'e gaarii miti jedheen yaada'ani. Jechuun namni ana jaalatu tokko ana osoo hin taane namni jirraa jaalatu tokko gocha jirraan godhu sanas gochuu barbaada. Kanaaf wanta sana osoo gochuu baatanii. Asumaan inumaa dhaamsa koodha kun. Jirraan kaarakteriidha. Tamboo fi jimaa fayyadama yeroo tokko garuu inni gaarii miti. Isarraa kanaaf jirraan mucaa gaariidha. Kanaaf jaalattoonni koo anis baay'een isin jaaladha. Yaada sana garuu hin deeggarinaa. Yaada jirraan tamboo fi jimaa baay'isu sana xiqqeessamti tasuma fayyadamin ani isaan gorsu. Kanaaf guddaa galatooma anis isin jaaladha naa jiraadha. Anaaf hiriyaa jechuun ana biratti inumaa fakkeenyaan isinitti hima. Ani maatii koo biratti mucaa isaaniidha. Yoon balleesse na adabu, na gorfatu, na ergatu. Kanaaf wanti nani maatii biratti aakti godhu akka mucaa isaaniitittidha. Obboleettii kiyyaaf immoo obboleessadha. Obboloota kiyya quxisuudhaaf immoo hangafa yoo balleessan nan adaba. Seeratu jira jechuun seeraa obboleessi tokko obboleettii isaatti adabatu seeraa maatiin tokko mucaa isaaniitti gorfatantu jira. Hiriyaa bira garuu maaltu jira beektu? Seerri wanti jedhamu jiru. Gaafa isin jedhu kana yoo goote walii galla waliin jiraanna maal wanti jedhamu ulaagaan hin jiru. Hiriyaan hiriyaadha. Waan qabdu waliin qabda. Yeroo baharuu qabdu waliin bohaarta. Aarsaa kaffaluu qabdu waliin kaffalta. Fakkeenyaaf ani rakkadhee yoon jiraadhe hiriyaan koo ana waliin wanta sana istiraagil godha. Kanaaf hiriyaa jechuun maal jechuudha? Hiika dhaba baraana biratti hiriyaa jechuun akkattan ibsuun wallaala jechuun namoonni daandiirratti wal arganii nagaa wal gaafatan maalis maqaan isaa hiriyaadha. Namoonni aarsaa wajjin kaffalanii waliin jiraatanis warri tabba meeqa waliin ba'anii aarsaa meeqa waliin kaffalanis hiriyaa jedhamu. Kanaaf anaaf hiriyaa jechuun jireenyadha. Hiriyaa fi hiriyaa gidduutti immoo seerri wanti jedhamu jiru. Yoo gaddite waliin gaddita, yoo gammadde waliin gammadda. Wanta tokko gochuu qabdu yoo ta'e waliin gootu, waliin mari'attu, wanta hunda jechuudha. Akkasittiin ibsaan hiriyaa. Gammii fi hireetti itti dhiyeenyaan jirta gati ta'ee fi waa'ee isaanii ati nu caalaa beektaa dhumni isaanii maal ta'an nutti himi. Dhugaa dubbachuu fi gammiinis wanta adda ta'e wanti inni natti himin jiru. Haalli hirees immoo ani wanti hin beeku hin jiru. Walumaan ilaalla wanta ta'u. Egaa walumaan ilaalla. Gaaffiin kun yeroo baay'ee anas na qaqqaba. Kana hunda si yaaddessi tole ifa gochuudhaaf ani araada tamboo araada maaliyyuu hin qabu. Garuu taatuun ani ta'ee taphachaa jiru araada tamboo gatii qabuu fi taatumaaf wantan gochaa jirudha. Kanarraa kana fayyaadda'ina yaada nama yaada akkasiis deeggaruu miti ani araada waan kamiyyuu hin qabu. Hai giftoo. Asittis naftu ati. Giftii anoo gorsuudhaaf yaadeen ture. Garuu gaafan gorsuudhaaf waa ishee dhaggeeffadhu. Giftii waaqayyo ishee uumeyyuu nan gorsa yookiin qalbiin itti jedhee barbaade ishee dhabe. Kanaafi giftiin gorsa kiyyan dubartii deebituu miti. Ani ilaallatu waa'ee giftii.
Yaa waa'ee carraa jirraa eenyutu murteessa beektu? Barreessatu murteessa. Isin adaraa gatii naan jettanii fi hin jijjiiramu jedhee wanti hin dhaabadhu hin jiru. Kanaaf barreessaan diraamaa hiree jaalalaa jirraan nama ajjeesu qaba. Nama ajjeesa yoo jedhee barreesse jirraan deemtee gochuu qofaadha. Kanarraa kanaaf inuma barreeffamni kun komentiin kun kan eenyuuf barreeffamni natti fakkaata beektu barreessaa diraamaa hiree jaalalaatiif jirraa akka nama hamaan jalaan goone akka waan jechuu fakkaata. Isinii qaqqaba. Nayyaalaanis nama hamaa ta'uu dhiisuudhaaf. Akkuman sila isinitti miidha. Ani barataa fiilmii meekingiiti. Kanaaf nan danda'a hin danda'u wanti jedhu hojjetu as biratti. Kaaraaktarii naa kenname taphachuuf nan yaala. Kanarraa kanaaf wanti adda ta'e hin jiru. Wanti adda ta'e wanti nan yaadu hin jiru. Sababni isaa ani qotee bulaa miti, daldalaa miti, wantan facaasee hammadhu hin jiru. Kanaaf wanti nan eegu iskiriptiin haaraa yoo dhufe hojiin haaraa yoo dhufe hojjechuudha. Malee wanti adda ta'e wanti nan eegu hin jiru. Ammattis immoo kana nan hojjedha jedhee wanti nan pilaan godhe hin jiru. Akkumaan amma gaafa diraamaa hiree jaalalaatiif kaastii ta'u jirraan hojjedha jedhee wanti hin eegu hin jiru. Kaastiin ta'ee nan hojjedhe. Ammas ilaalcha akkamiitu na keessa jira. Hojiin yoo dhufe yoon kaastii ta'e hojuma wal fakkaataadhaan walitti deebina. Malee ammatti wanti yaade hin jiru. Gaaffii kana yeroo baay'ee irra deddeebitanii gaafattu kan wanti jaalattu ani jaalallee hin qabu. Kana duras jaalallee hin qabu, ammas jaalallee hin qabu. Gara fuulduraattis yoo eeyyama waaqayyoo ta'e jaalallee caalaa bultii hin hawwa. Bultii fi jaalala maaltu adda godhaa? Ani akka yaada kootti, akka yaadutti yookaan akka namanutti jaalalli waan baay'ee barbaada. Gaafan isiniin jedhu bilchina sammuu barbaada, bilchina diinagdee barbaada. Kanaaf wantoota baay'ee barbaada, koomitimentii barbaada. Wantoota saniif immoo ani daa'iman ofitti fakkaadha jechuun sadarkaan fageesse yaadu koo xiqqaa ta'uu danda'a. Jaalalli wanti jedhamu immoo gara maalitti guddata beektu boru gara dhaabbata bultii jedhamutti guddata. Yeroo sana jaalalli har'aa cimeen dhaabatu yoo ta'e yookaan immoo wixineensaa gaarii miti, jabaa miti, cimaa miti yoo ta'e bultiin boru jiraatu gaarii hin ta'u. Kanaaf bultii gaarii yookiin bultii milkaa'aa ta'e qabaachuudhaa fi wantoota sila isiniin jedhe sadarkaa fageessan yaadutti, sadarkaa faayinaanshaalitti wantootuma garaa garaa bilchaachuutu barbaachisa jedheen yaada. Kanaaf maybe yeroo wantoota kanaan jajjabaadhe yeroon wantoota haala jiran haalli itti understand godhu gahaa ta'e bilchaata ta'e maayindiseetiin koo gaafa wanta sanaaf gahaa ta'e gaa'ela dhaabachuun koo nafu. Kanadha yaadni ilaalchi nani ammaaf qabu. Garuu wantoota kana amma kanaan dubbachaa jiru guyyaan dhufee har'a ga'e irraa kaasee haga har'aatti miira natti dhaga'amudha kana naasaa jiru. Borummoo maaltu akka ta'e maaltu akka jijjiiramu hin beeku. Isanaaf hubadhaa. Isinitti meera bara. Namni taayippii kan filatu gaafa jaalachuudhaaf nan jaaladha maal jedhee reedii ta'udha. Ani garuu akkuma isinitti hime bultiin dhaabadha gatii ta'ee fi bultii keessatti immoo shamarreen ana wajjin bultii ijaarrachuu qabdi jedhee yaadu suni maal gochuu qabdi beektu? Anarratti hundaa'uu qabdu jechuun baagiraawundii koo jaalachuu qabdu, maatii koo, qabeenya koo, maal koo osoo hin taane maal jaalachuu qabdi beektu yookaan immoo maal ilaaltee natti ana waliin bultii ijaarrachuu qabdi? Waan hunda dura kan ishiin dursuu qabdu waaqayyo tokko akka jiru beekuu qabdi. Ani jiraadhus, ani dhabamus, ana wajjin bultii ijaarrattus, ana wajjin bultii ijaarrachuu dhaabattus dubartii cimtee dhaabachuu dandeessu ta'uu qabdi. Akkasitti yaadan. Shamarreen akkasii bultii kiyya keessattis ofisheetiifis jireenya gaarii ta'e jiraatti jedhee gatii yaaduu fi akka taayippiitti gaafa bultii ijaarradhu shamarree akkasii osoo taate hin jibbamu.
Miirri yeroo sanaa baay'ee ulfaataa ture. Jechuun riilii wanta kana ananaasaa diraamaa keessatti qofa osoo hin taane jireenyuma keessatti yeroo baay'ee nu mudata gatii ta'eef gaafan jedhu osoo isin nama sanaaf dhamaatanii nama isaan hiriyaa keessaniif osoo gatii kaffalaa jirtanii hiriyaan keessan sababaa haa qabaatus haa dhabus aarsaa isin kaffaltan sana dhiisee gaafa negatiivii jiru hubatu miira namatti dhaga'a. Baay'ee ulfaataa ture. Gaafan jedhu akka jirraatti miirri sun baay'ee ulfaataa ture jechuun hiriyaa amantaniin, hiriyaa baay'ee jaallattaniin, hiriyaa gaafa inni dhugaasaa baasuudhaaf sodaatu ati isarra darbitee baastuuf akkasitti yaadduuf akkasitti jaallattu suni jaalallee koo jaalatta jedhee gaafa si shakku miirri jiru ulfaataadha. Egaa jirraa yeroo sana akkuma ta'etti dandamatee darbee garaa dhiifamaa mukaa baatee kunoo amma yeroo kana. Gammeedhaaf dhiifama godhee waliin jiraataa jiru. Ani daawwattootatu baasaa hin jedhamu gaaffii kana nan shakkamu. Tole inuma gaaffii biraan yaadachiistan. Ani yeroon magaalaan itti guddadhe keessa jirutti hawwisoo keessan ture. Hawwisoo Wabii Abbichuu jedhamu magaalaa Qarreeqaa keessatti argamu keessan ture. Hawwisoo keessa yeroo turtanitti immoo waan baay'ee yaaltu. Taatummaa yaaltu, shubbisanii yaaltu, fakkiin yaaltu, walaloon yaaltu. Ijoolleen hawwisoo keessa jirtan ni beektu wantoota garaagaraa yaaltu. Anis mucaa hawwisoo keessaa baay'ee gatiin ta'ee fi xiqqoo nan yaala. Sanarraa kanaaf ani shubbisaa miti. Yaa miira addaan qaba shubbisaaf. Gareen hirii jaalala waan nan goone maal qabu isaa waliin tole. Amma immoo daawwattoonni keenya maqaa sanaan dhawaamu. Ishkibillee. Ishkibillee naan jedhanii laa maqaa haa ta'u. Tole gaaffii kana poolaayitilii hubadhe gaafan isiniif deebisu diraamaa hiree jaalalaa keessa namni aktingiidhaan hamatamu jira jedhee yaadu tasuma. Inumaan nan dhagaa yeroo baay'ee obboleessi kiyyas yeroo darbee afgaaffii yeroo darbe irra taasiseera. Biqilaan iddoo isaatti hin biqille aramaadha jedhee fakkeenya kaasii dubbateera. Hundi keenya kan kun beeku akkan ilaalutti iddoo keenya jirra. Jechuun taatonni diraamaa hiree jaalalaa hundi isaanii bakka isaanii jiru. Taatummaadha wanta komataman miti. Garuu addatti kan na ajaa'ibu tarii akkuma iskiriptichaattuu sirriitti taphatamee jedhee kana yaadu taatoo giiftii carraa kanaan dhugaa baay'ee dandeessaa. Taatoo kee immoo baay'een dinqisiifadha baay'ee taatii hojjetta. Giiftiin natti tola. Taatota diraamaa hiree jaalalaa keessa kaarakteriin giiftii gaafa isheen jettu. Inumaa gaafa diraamaa hiree jaalalaa waraabnu behind of the scene duuba gaafan giiftii waliin face to face siinii qabu danda'ee hin hojjedhu. Kolfatu na qaba. Sababni isaa gaafa isheen dhuftee natti jajjettu ani akkamittiin hin kolfu. Kolfatu na qaba. Aktingii ishee baay'ee ajaa'ibadha. Carraa kanaan giiftii. Sitti miira ammas irra deebi'ee taatoon kee baay'ee natti tola. Anoo natti hin beekamu garuu yeroo baay'ee hiriyoota koorraayis jechuun keessumaa tiimii hiree jaalalaa keessaa tasgabbaa'ee gaafa naan jedhan maaliin godhe ani mana kootti tasgabbaa'ee mana haasa'aa jira jechuun toonuma noormaali kiyyadha. Garuu rifleektiin ijoollee ani wajjin kominikeet godhu konvarzeeshinii sana daddabarsu maaliif iyyita tasgabbaa'ee naan jedhu ani iyyee miti toonuma koodha akkasiidha. Wanta adda ta'es miti. Inumaa yeroo baay'ee na mudata. Shaasuu tasgabbaa yaasee maal taateetta gaafa isaan naan jedhan. Okey iyyaan jira. Dhuguma miirri kun narraa mul'atan jedha. Tarii eenyummaa koo isuma dhugaadha ta'a. Anatti hin beekamu. Tole. Inumaa carraa kana argachuu guyyaaf baay'een gammada. Guyyaan itti gadde addatti yaadadhu. Inuma galata isaa guyyaa itti gadde yaadachuu dadhabu guyyaafu. Garuu dargaggootaaf dhaamsaa akkamiin qaba? Nuti dargaggootadha.
umriin nuti ammarra jirru faayireejii jedhama iyyuu natti fakkaata. Umriitti waan baay'ee keessummeessinuudha. Umriitti bu'aa bayii meeqa keessa darbinuudha. Kanaafi jabaadhaa abdii kutatinaa. Gaafan kana isiniin jedhu nan beeka natti dhaga'ama. Hasilli meeqa keessaa kan nuti darbaa jirru. Yeroo ijoollee turre yeroo maatii bira turre gara isteejiitti aanutti callisnee waan darbinu guddinni waan dhufu fakkaata ture. Garuu ammarra geenye gaafa yaannu qorumsa baay'eetu jira. Bu'aa bayii baay'eetu jira. Waan baay'eedhaan qoramna. Keessumaa immoo umriin kuni qoramni waan tokko yeroo itti ba'u qabnuudha. Malee amma abdii kutannee amma jilba laafni yeroo itti abdii kutachuu qabnu miti. Kanaaf maal gootu abdiin kutatinaa. Abdii kutattanii waan hin taane karaa hin taane daandii hin taane filatinaa. Ammas waanuma jirtan irratti jabaadhaa. Dirree milkaa'inaatti wal geenya. Naa jiraadhaa. Baay'een isin jaaladha. Tole akkana jennee gaaffii daawwattoota keenya keessumaa jirraadhaaf kan baastan deddeebisee xumurarra gahaa jirra. Dhumarratti wanti ani dinqisiifattoota kiyyaaf dhaamu dhaamsa miti. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Naa jiraadha. Naa galatooma ulfaadha. Akkuma silaa dubbadhe hojii biraadhaan haga walitti deebinutti anis baay'een isin kabaja. Baay'een isin jaaladha. Naaf jiraadha. Silas dubbachuuf yaaleera. Afgaaffin ani dhagaa ammaatti taasise kuni miiraan dhagaa ammaatti irra jirudha. Wanti nama dubbadhe kun hin jijjiiramu yookiin immoo wanta adda ta'e hin jiraatu jechuu barbaade miti. Haala sanaan na hubadhaa. Carraa kanaan immoo carraan naa kennamoo ta'e namoota muraasa osoo galateeffadhe baay'ee natti tola. Jalqaba irratti isa dhugaa harmii koo hin ilaalta jedhee mana abdadhaa viidiyoo kana baay'een si jaaladha. Baay'een si kabaja. Naa jiraadhu. Itti aansuudhaan obboleettii koo Leensaa jedhamti. Baay'een si jaaladha. Naa jiraadhu. Fayyaa ta'ii. Nan beeka keessumaa namni diraamaa hiree jaalalaa kana biratti kanaan fuulduratti ba'ee na beeku malee abdiin kee baay'ee guddaa ture. Na jajjabeessuun kee wanta itti naaf goote waan addaa ture. Isteejii kanarra bal'aa ta'e irratti akkan si galateeffadhu abdiin qaba. Itti aansuudhaan hiriyoota koo tiimii hiree jaalalaa baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Asirratti haasa'uun wanta adda ta'e arbeessuu akka haalaan ta'anii baay'een isin kabaja. Baay'een isin jaaladha. Hunda keessan isin beektu. Hiriyoota koo waliin guddadhe. Daanii, Naawolaa, Abrish, Caalee baay'een isin jaaladha. Daawwattoota koo naa kabajoomaa aga carraa biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.